Warroonni kun heddi isaa hidhanni isaa eessaa ka'ee eessa haga eessa haanni sun eega eessaa jira sansalanni sun Itoophiyaa keessaa ka'ee Yaman qaxxaamureeti gaara baddaa san keessa baay'ee hin beeku deemee hin beeku garuu information dhagaa san qaxxaamuree akka bineensaa goda keessa galee achii nama fixaarutu jira. Isa fixamu kan haada kana kurtuudhaaf amma guyyaa lama sadii Jawaarri gadi dhiisuu fi dubbii itti hammaatte kana ijoolleen nagaa rafaniiru. Kan beetar basaa. Diqqishuma dubbadhee dhiifama naa godha irran turu. Ijoolleen rafuu jalqaban amma kan xiqqoo isirraa haa argatu jalqabe namni bakka hafuura fudhataa jira. Maaliif iyyaansa miidiyaa kanarraa bu'aa guddaa qaba. Bu'aa guddaa qaba. Haadhaatiin biyyoota biraa kan gabaastu dhiisteetiin sababiin kiyyatu natti aana qubnillee quba'aa nutti dhanka jedhuuf gara biyya keenyaatti deebitee wanni jedhaa jirta irraa dubbataa jirta jechuuf fakkeenyaatti huyyuu jechuudha. Kanaafi Aadoo ko iyyaansi miidiyaa kanarraa tokko yeroo mara hin dhageeffatu taa'e kun hojiirra yoo jiraate kun ammoo cufee jira ta'a hundi isaa yeroo tokko hin dhageeffatu wanti kun baay'ee bu'aa guddaa qaba itti hojjetamaa jiras bu'aa fideeras bu'aa buuseerallee gara yaada kiyyaatti yoo deebi'e. Ijoolleen amma miidiyaa irratti ol baasaniitiin lukaan irra jaataa goorra'an kun isteeppii lammaffaadha. Isteeppiin tokkoffaan Itoophiyaa keessaa jalqabee haga Yamanii jira. Yaman irraa kaasee hanga Suudii jira. Daangaa Suudii qabatee hanga Suudii keessa hanga Jidda waannaa katamaa Riyaadii jira. Akkamiin warri tokko akka yaada mul'ata kiyyan hubadhaarutti warra wanta sammuu namaa adoochuu nagadutu jira karaa kana. Isa kana karaa kana ittiin nagadataran ijoollee kan. Yeroo armaan dura ijoolleen dhumaa turanii nama gara 40 wayii Suudii rashanaa turte sanii sababii meeshaa wanna sammuu namaa hadoochu kanaan himattee rashanaa turte. Isaan kana ka godhe warroota hadha dhakaa keessa jiraateetiin warra hadha akkana gorra'u kanniin. Tarii ijoolleen tunniin ijoolleen amma gorra'an kunniin sadarkaa lammaffaa irratti ergamaniiti gorra'aran malee qajeelloodhaan isaanii miti. Kan jala taa'eeti iqaamaa osoo qabu seera biyyattii sanii osoo qabu sirritti qaba amma warri kana goosisee bilbilaan kana goosisee ijaaramee kana goosisaa jiru warra waa hunda biyya sanii qabu warra magaalaa guddoo san keessa taa'ee bishaan qabbanaa dhugaa jiru. Isaan kana wanti itti nu hojjetan isaan kana kaasa jalqaba isaan kanarra nu hojjetamuu qaba warra hawaalaa buusisu warra dhaqee baankii baasu. Birrii baankii baasu isaan malee mudiira ta'anii achitti isaan malee karaan biraa karaan ergamaniin hin jirre warra seera qaba ani seera qaba maanan godhan jedhu san irraa jalqabuu nu qaba. Yaada kiyya isa dhumaan. Yaada kiyya naaf hubattanii ibsuun kiyya yoo hanqina qabaates yaada kiyya. Sirrii jetteeti. Sirrii jette jamsi baqaanii gizee takka gadiin bu'aati wantoota akkasii dabarseetiin bu'a. Takkatti dubbadheeti. Lammaffaa irratti obbo Jawaaradha yeroo barreeffama wanta tokko gadhiisanii maal jedhaniiru dubartii itti dubbachuu afaan naqabee garuu jedhanii nama lamaa wayii poosti godhaniira. Miti waannaan qaccee hin qabne dubartiidhaan dubartii miti kan nama ficcisiisaa jiru iyyuu dubartiidha. Dubartiin kunniinis jiru hafaniiran keessaan isin erguu danda'a ragaa waliin qabatamaan keessaan na bira dhufee jira. Isin erguu danda'a dhimma xas sagalee isaan kaayan waliin dubartiin maal gooti warra akkas godhe kana haala garagaraatiin amansiifte wanta jaalala garagaraatiin amansiifte laaffifte itti achi ergiti haga arabaa dirasii hidhata godhaniitiin sansalata kana ka hidhaa jiruyyuu dubartiidha dubartii irratti illee nu hojjetamuu qaba kan jedhuun carraa argame fayyadamaara itti naafuu fi Muniir kiyya dhiifama sidheeres. Hedduu galatoomii Oromoon tokko. Muniir carraa keeti. Okay, laal ani maaliif carraa hedduu waan hin qabneef ni gabaabsa. Ani waan lamaan dubbachuu barbaade understand na godhi Jamaal yeroo bakka kanatti tokkoffaa namni seera ala biyyaa bahuu hin qabu humaan tiraafikii irratti sirriitti hojjechuu qabnaadhaan wanni reefu akkasii tarreessi mata shiftaa. Shiftaa san namni kun wanni jidilli yakkii koo waddumaateef seera ala biyyaa bahuudha. Maddii rakkoo kanaa wannummaa rasiisu dhibbaa dhibbatti walii gala. Namni seeraa yoo biyyaa bee rakkoon jilli kun uumamu.
Dhugaa. Akkasuma mi Jamal keenya. Kanaaf tokkoffaa warra humaan tiraafik hojjetu kanarratti hin hojjetamne. Abbootiin gadaa, sheekootiin, qeesiin, paastariin, mootummaan, OBN, Itoophiyaa TV'n rakkoo biyya kana irraan haasoyne. Nutumaatu as gubbarraa laffa'ee I think karaa feesbuukaatiin hanqa tokko biyya keessas gaa namni keenya feesbuuk irra fayyadamanii beektaa. Waan asii waraabame achi geessine neetworkiin xiqqaa waan ta'eef namni baay'inaanis karaa feesbuukaa kanaan hubannoo kanneeniif warra biyya jiruuf kanneen nuti malee akka wanta namni hin jiru ni beektaa. Miidiyaan biyya keessaa waan kana ittiin hojjenne. Kana yoo biyya namni akkasitti hojjetame tokkoffaa namni rakkoo amma waan amma biyya keessa as gubbaa deemu miidhaa deemu jiru warri biyya quban qabu bar. Parsantiin sagal. Akkas yaa. TikTokii gubbaarraa xiqqoo shokora Feesbuukaa kanaan yaalii goone hanqa tokko hubachiisaa jirra. Huno obsaafaa jira obsaa ol galchii inni warra garee godaantoota keessa jirudha. Kana lammata warri wanni yakki amma hojjetamaa jiru magaalaa keessa. Amma namni keenya gaara maarree jaanoo naannoo imbaasii irraa amma karjii jechuun kiiloomeetira 20 bakki ijoolleen itti tumamaa jirtu. Yookaan noorzi yookaan saawudiidha. Malee bakka neetworkiin yookaan mootummaan alaa miti. Biyyuu hawaasa amma fakkeenyaaf ijoolleen Jawaar maxxanse kan karji jira kan birkaa jira kan waadii jira kaleessa ijoolleen kaleessa wanti qabamte san dirooniidhaan xaayif jiranii hundi isaanii magaalaa keessa jiran waan si ajaa'ibe. Embaasiin Itoophiyaa amma mootummaan akka kaleessa Jawaar dubbates akka nu duraanis beeknutti mootummaan Suudii embaasiin Itoophiyaa odeeffannoo nu kennan jirudha. Lammata hawaasni Itoophiyaa odeeffannoo nu kennan jirudha. Ati illee bara madura maal jette waa haasa'uu kiyya dura odeeffannoo qabu waa'ee Itoophiyaa dubbachuuf waa'ee Oromoo dubbachuuf odeeffannoo qabu jettee ni yaadadha. Dhugaa keeti. Odeeffannoodha dubbiin. Ati nama miidiyaati ni beekta. Yoo odeeffannoon qabaanne waan amma asirratti deemaa jiru yoo embaasiin Itoophiyaa wajji qindoominaan ijoollee tana gaara keessaa ta'uun ni magaalaa miti. Garuu ijoolleen yakki ijoolleen qalamte hundi magaalaa keessa qalamte. Jechuun baadiyyaa keessa jechuudha. Malee gaara keessaa miti waan dhaqanii yeroo gabaabduu keessatti to'atanii. Kaan siif lakkaaweetiin jira. Kaan kamis mishee jechuun su'uuduma. Bulchiinsa amma fakkeenyaaf Minisootaa fi DC'n garaagarummaa qaba. Lachuuf federaal garaagarummaan qabu bara. Lachuutu Ameerikuma keessa jira jechuudha. Ameerikuma keessa bulchiinsa Tiraamp jala jira. Amma namni akka nama gaara keessa yakkii irra guddaan hojjetame noo magaaluma keessa. Magaaluma yookaan isteeta biraa isteeta adda addaati yookaan kaapitaal sitii irraa karaa saawuzii karaa noorzii kana kanaan hojjetamaa jira. Tole ni haasofnaati na ergime informationa akka gartee amma dura ni jira miti wanta takka illee hojii haasofnetti na ergi keessatti gartee keessa gabbuuneeti irraa haasofna warra biraatiifis gartee carraa hanneetiin haalseenanii gartee hafuura baafatanii. Inni guduufadha. Abbaa gadaa kana nama guddaadha. Abbaa gadaa kanaa fi obsaan inni warra community keessa jiru. Siifi obsaa Yusuf yoo isa tahee ka Austraaliyaa jiru inni Yaman ture. Qaamaan nama tumu qaamaan nama torchii gadhu nama shaamarran keenyatti meeshaa isaanii meeshaa shamarraa akka keessaa baane keessa sigaaraa dhaamsu. Ummata hunda isaati beekaa. Waalaikumsalam. Anuma ye. Anuma ye. Tole Munir na obsi. Obsa gudak obsi nama suduri jira. Oromoo ko na dhageessa. Sirriitti hordofaane. Afi Oromoon tokko nama biraati jira maasis Oromoo ko radio. Ulfaadhaa galatooma. Ayye rakkoon qabu. Itti fufi. Assalamualaikum warahmatullahi nagaya fayyada. Nagaya fayya ni dhageenya. Ni dhageessa. Geessi dhageenya galatoomi. Ulfaadhu yaa bilisa galatoomi ulfaadhu nu jiraadhu. Beeta namni keenya Oromoodha hedduu gartee wanta qabsaa jirti safuu cabsaa jiran miidiyaa kana gubbaa irratti beete. Namni Oromoodha waan sodaatu sin qabu haas gubbaa miidiyaa kana gubbaa jiru. Gaafa gartee safuu cabsuu isaanii gaafa gartee waan qaanyaa gubbaa irra gabbaasanii
dubbiin Oromoo tuffachiisuu eegala beeyte. Lama deebi'anii gartee warri dhiiraa ijoolleen dhiiraa gartee meeshaa warraa mummurtee asirra wal garsiisan. Safuu cabsan beek. Akka Oromootti illee akka Islaamaatti illee akka gartee amantuu takka feetettu namni waan akkanaa godhu hin jiru gisa duraatiif uummata Oromooti. Wanni kun istoorii ta'eeti miidiyaa kana gubbaa taa'u jira. Deebi'anii lubbuu namaa tana gartee miidiyaa akka akkuma ammaatti bante kana banatanii osoo ta'aniiti lubbuu namaa gartee harka dhawaa fi gartee akka inni halaalchu ableetti jijjiiratu warra taa'ee laalee fi warra taa'ee dhaggeeffatee fi habira jiru dhuftuu isaanillee gartee isaan cuftillee badii keessa jiranii beek. Lubbuun tun lubbuu namaati. Mucaan san beektaa hin nyaanne guyyaa 3 fi na nyaachisaan ajjeesaa jeen. Ana haadha xiyyaaf tokko jeen akka mucaan tun himte si galee. Mucaan san akka maleetti gartee halaalchuun san gartee gizee duraatiif uummanni Oromoo akkana nama godhutti wallaahi hedduu takkaan gaddee ani nyaachuullee dadhabee hirriiballee itti dhabee jira. Maaliif Oromoon akka nama godhutti akka yaadellee beeku beek. Nuti safuu qabaachuu qabna miidiyaa kana gubbaatti. Namni tokko baqataa gizee ta'e biyya biraa carraa yoo harkadde namni kun akkana nama ajjeesee nama qalee akkami carraa bikka biraa harkataa taaka. Lama deebii namni kun gartee haadha xiyyaa abbaa xiyyaan gartee faayideessaa takka miskiinummaan hawarra keenya biyyarraa baasa jaanii namni kun koo biyyarraa ba'u taate akka uummata obboleessa akkasaa hakaraa deemu gartee halaalchee fuudhee gartee miidiyaa kana gubbaarratti histoorikii taa'ee taa'aa wanni kun wayii bu'aa cuftuu seef godhatee taa'u jirtiini. Gartee sirna Oromootillee balleessaa jiran oduu gartee Oromootillee gartee gana amma booda Oromoon nama qaltii yoo jaaniin appruuviin lafa jiraa beek. Tanaafuu gartee namni keenya dhugatti yoo gartee hiyyummaaf biyyaa baanaa fi lubbuu namaa balleessinaaf biyyaa baanaa addaan baafachuu danda'uudhaan yoo gartee dhugatti dhiirummaa qabaatanii dhugatti gartee isin jeenummaa qabaatan hiriira maaliif waraana biyyattii sanii maan ta'an biyyattii sanii maan eegganneen. Biyyattii san dhaabbadhaati gartee diina biyyattii sanii firarraa eegaa yoo dhiirummaa qabaatanii qawwee qabaatanii biyya namaa keessa qawwee dadhootan taate taa biyyattii san eeggadhaa jechuu barbaadan. Yoo gartee dhugatti hiyyummaa warra keenyaaf irraa baafnaa haadha teenya gartee hiyyummaa keessaa baafnaa gartee mataa keenyaaf jijjiirrettanii hayaatan taate gartee naamusaa fi sharafa biyya namaatillee kabajanii eeguu danda'uudhaan yoon kan maqaa keenya maqaa Oromoo saba bal'aa saba kabajamaa saba gartee ulfaataa kana gartee tuffachisiisuu dhabuudha naamusaa sharafa keessaniin biyya namaa yoo dheettan jabuuti yoo dhaqan uummanni keenya Oromoo isaanumaa yaa'ii godha bikka isaa galan gujuu farra galan. Somaaliyaa tan yoo dhaqan gartee bikka isaan jiraatan jireenyi isaanii bikka fokkottuu irra jiran isaanuma kana gartee saba bal'aa kan warra arabsiisu jiru biyya arabaa tana keessa gartee mee ammaan tan xiqqasho wayyoo ta'e hidhaadhaa fi tuminsarraa wayyaawanii jaanii namni keenya kaa abdatuun amma deebi'anii if qalanii if ajjeesanii gartee if garsiisan miidiyaa kana gubbaarra gabbaasanii saba Oromoo saba ulfaataa saba kabajamaa kana gartee warri tuffachiisisaa jiru ilmaan keenya warra naamusa sharafa gartee hayaa kabajaan qabne ijoollee gartee haadhaa fi abbaan gartee naamusa sharafatti hin guddifne haybanii tan qabne jetu gartee maqaa saba Oromoo saba qaalii kana tuffachiisisu jira jechuun fedha galatoomii naajiraa dobboleessa kiyya. Tole ayyee naajiraa dhotilleen nagee jiraadhu itti aansuudhaan obsa na dhageessaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديادو كم جرت؟ جرة أما خانة خنو غنما ساسة ديتي هقان القيمة مخي خنان دفا بيته أما غنما مسيبرا ديادو غنما أدونا كنا فلق جتي لالي جمال خيا أكمره منير سيمتي وان كان وقا تربة خباتين يدلقوا للجرة Johar Muhammad waan ani siyaasa Johar Muhammad inde garuu waan amma inni godhuudha jiru tana akkuma inni gaffitettiin dhibbarraa miliyoonatti konfirmi godhe. Okay. Garuu ammallee madda hattoota Johar Muhammad itti dhiyaachuu dhiisi qarqaraa hin baane maafiyaa gurguddoo qarqaran baane. Tokkoffaa namni ilmaan namaa gandummaa tanaan lafarraa fixuudha jiru nama sadii ijoollee Harargee lamaa fi ijoollee Arsii lixaa nama Qeeroo Mahammad Usmaan ja'amuu fi Iftuu Haaruun warra Awwadaayii fi Mukhtaaree Foostoodha akkaawuntii isaaniitiin qaba ragaa isaanii gahaadha irra qaba laasaanotaan qabadhu. Somaalilaandi jirani moo Somaaliyaa keessa? Somaalee laasaanotana jechuun gara laasaanotee ni beeka lafamarra wallolu jiran tana Somaalilaandii fi jarri kaan. Waan tana
wanta na waraabadhu Hayyee. dubbii tana waraabadhu waan gartee hatta ilaa federaala erginee federaala illee bitani federaala illee nu harkaa bitani poolisaas nu harkaa bitan dhaggeeffadhu siifiin hima. Haya. Mukhtaar kun baabbilee keessaa mana qaba adaree biyyootii mana qaba maalii mana qaba. Hatta hogga laali laasaanot tana keessatti jaarsiiftuu Haarun Dhulbaan ta'edha. Warra gosa sanii warra guddaa sanii hoteela qabdiisiinii achirraahi dubbiin halkanitti nama 8 nama 9 awwaalan adeero. Laasaanotitti. Laasaanot keessatti halkanin nama 8 nama 9 awwaalan dhaggeeffadhu siifiin hima. Bakki gandu Arsii Hararge tumsiisan. Jimma wallo tumsiisan hoggaa gartee namni kun sakraane joolleen tu warra diraagara warri nama siin jechuudha jiru warri isaan bakka sanitti godhatan joolleen akka ajaa'ibaati gandummaan achirraa kaati qabadhu gaammaan tana laal takkaffaan Iftuu Haaruni lammaffaan Qeeroo Maammat Usmaan janiin Arsii Lixaati inni sadaffaan Mukhtaar Baabbilee janii yookaan Mukhtaar Foostoo janiin footoo isaatis karaa keessaatiin hunda siifiin erga ragaa qabatamaadhaa wajjin. Qabadhu achirraa amma tan achi goolabii axaq as kottu allafatana guutuu takka takkattiin siifimaa axaq hoggaa dhufte amma laal amma maal keessa jira nuti Jaanuwaarii Feebruwaarii Maarch Abriil Meey. Amma Agostee keessa jira. Laal. Baatii 8ffaa. Baatii jahaffaarraa kaasee ilaa ammaan tanaa toora nama 38 kanaatu axaq keessa dhume. Viidiyoodhaan si erga bakka sana achirraayis wanniidhaan qaba. Sababni inni waan kana akkana beekuu danda'eef Yaman keessa gaafaan jiru DRCdhaa wajjiniin hojjechuu ture. Danish Refugee Council wajjiniin hojjechuu ture. Dhaggeeffadhu siifiin hima. Lafa tana keessatti mootummaa Yaman haga tokko bitaniiti. Ilmaan namaa kana warri dooniidhaa hoggaa gartee dooniin dhuftee gartee kararraa buute doonii 3 dhufu jira jaaniitiin obsaa ummanni gartee waan kana akka gaaritti haa dhagayanii obboleeyyan keenya obsaan carraadhe bal'aa fudhatan jiina. Akkasitti duuba joollee namaa tana karumarraa fuudhanii koon nyaata nyaattaa jaanii gaara lamaan kana idduu geeffatanii Azaanii fi Axaq idduu achitti ilmaan namaa kana akka isaan godhan firraadhiis dhalaa meeqaa harkat du'aa dhiira meeqaatu harkat du'a namoota san keessaa Joohar Maammat haga tokko maxxansee namoota san yoo xiqqaatte footoo isaanii maal isaanii iddoo dhaloota isaanii ansiifiin erga kanaas asuma qabadhumma kun eeysa Axaqiin siinjee shabu'aa achirraa radaa ol koottu radaa keessatti shamarran Oromoodhaa ji'a 6 aduun argitu ji'a 6. Khamarsaan laguudhaa itti dhuftu kana shamarran kana marsaan laguudhaa itti dhuftu direesiidhaa fuutee daayipara godhatti osoo firra ciccirtu ruuza adii guyyatti hoggutu akka nyaachaadhaa. Dhaggeeffadhu. Maraatanii jechuudha. Aboo mana keessatti ukkaamsanii aandargiraawundii guddoodha qaban mootummaadhaa wajjin walii galanii aandargiraawundii guddoodha qaban mootummaa milishaa huutiidhaati wajjin walii galanii. Huutii keessaa sayyinni warri olaanu kun quban qabu hawataadhaa quba qaba. Hawataadha jechuun oppidiyoo huutiidhaa jechuudha. Dhaggeeffadhu. Hoosha guddaadhaatu jira. Hooshni sun bakki namni gartee ijoollee sanachitti adda buu ture keessaa kutaa 4. Kutaan 4 kun Harargee, Walloo, Arsii, Jimma. Dallaalota kana guutuu isaanii maqaadhaan si beeka. Alii Jimmaa fa'aa namoota jechuudha. Maammat Ammaffaa Alii Jimmaa Maammat Amma ijoollee Harargeedhaati ati gama keessaatiin kanaas erga. Amma taradaadhaa sittiin goolabee qaxaabir dhaqa. Qaxaabir keessatti ammaan tanaa namaan lakkoofsa sii kanneen fira isaanii qunnamuu dandeessu. Michiyyoo iccitii dhabaafti jedhanii qottoodhaan cicciranii michiyyoo warra gursumi ijoolleen akkasii ciccirtees warra gursumi cicciranii ijoolleen namni lamamma hidhaadha jirti. Dhalaa fuudhanii dubartii cicciranii qottoodhaan cicciranii miciyyoon takka tagartee suutatti boodatti hafte arkitee abaluu fi abaluu ciccireette nuti abaluu fi abaluu san yeroo san sanaadhaan ture haalaanii waan sanniin beeka keessa taateef aboo joolleeteetiin nama fixee nama ati karaa oofuun nama fixee ennaan
atuu fuudheetiin si fannisiisaa naan jee. Yoo ati dhiira taate jeetiin hin gaanis wajji dhaabbadhee UNHCR Mohaamii naa dhaabdee carraan angara biyya tanaatti hirkadherre hedduun qarasaniitti tana gara keessaatiin because this is my private biyya waan ta'eef siif himaa. Akkasitti obboleessa kiyya qaxaabir sanirraa hogguu qaxaabir sanitti waan dhalaan Oromoodhaa ammaan tan laal qaxaabir kun yoo xiqqaatte ammaa dhalaa Oromoodhaa nama 3,000 olii keessa jira. Qaxaabir jechuun bakka akkamini beektaa kaampii guddoo hoggaa dhalaa tana jeessan hoggaa dhalaa tana ijoollee xiqqoo tana gudeeda muuziqaadhaatti banan. Namuutu shara qaba sharaa dhakka qabanii kaampii guddoodha meetira 2 ol fagaatti dhalaa meeqaatu tuchirraa marrimaan bahee dhalaa tanachi keessatti sila akka isaan godhan arkite kana namachi keessaa baheen siifide michiyyoo takka Faransaa jirti Iftuu Abdallaa Khottos jala yoo jiraatte obboleettii siidhaa natti ergatteetiin ilma adeera isiidhaa harkaayin obboleettii siidhaa dooraala 700 bitee fi baaseefi. Ilma adeera siidhaatiitu aboo kana nan tuminii rabbiin beeytu yennaan amaara farshoo dhugetti ol naqeetichi keessatti amaarri sun garaarra deemee hay ati rabbiin sodaattu jennaan rabbi sanuu sila harkinee qabneeti maallaqa irraa buufnaa. Michiyyoonis ni jirti siifiin fida obboleettiin Faransaa jirti bilbilaan qunnamuu dandeessa ragaan gaafa sanii guutuun lafa jira. Amma tawanniidhaa asuma qabadhu maal jettaniini qaxaabir. Taraa godhaa amma hayyaash ittiin dabra dura hayyaash kana keessa Ahmad Hussein jedhanii nama dhalaa Oromoodhaa 3 ajjeeseetu jira. Dhalaa Oromoo 3 ajjeesee gabbahee ani takkaa hanqaam bara dilaadhaa Yaman keessa ture kana jamsii kiyya takkaa riyaala 5,000 Suudii harkaan qabadheen beeku duuba hoggaa nuti isa kana hiisifnu meeqa kafalee beeku 35 Suudii gannaqeeti akkasi behe. Amma hayyaash jira. Dhalaa Oromoo 3 ajjeese 3. Maal sinjaa jira? No. Kiraaminaal warri kanaa UN ittiin dhiyaatu achuma jiraan je achuma biyyoo san Yaman san keessa jira. Maal je gurbaan sun hoggaa gartee nuti arra hiinee ana sheekaa faadhaa wajjin akka waldaa ittisaatti matuma keenyaaf dandeenyee hoggaa hiinu. Garee Yaasin Suruuri. Unolaalas jalatti ibsaan katabe garee Yaasin Suruuri laa garee Yaasin Suruuri. Maal sinjan ni beeyta zalatii shaa'uru balqaadii sinjan yaa wariyaad kana jechuun maal jechuudha maallaqa kiyyaa qaadiidha mana murtiidhaatu naa gaddeebisee sinjan zalatii shaa'uru balqaadii maatik dartiddii walaa haajaa sinjan ummanni kun jechuudha amma tana gurbaa kunis ijoollee Harargeeti warri qaxaabir keessa nama laal hayyaashitti warri nama miidhu kutaa 2 Harargeedhaa fi Arsiidha. Axaqitti Harargee fi Arsiidhaa fi Jimma. Raagoodhatti Walloodha. Hussein Mismaar nama ja'amuu fi Aadam Abdishaa nama ja'amu. Isaan kana fi Amaara. Birkaa Hottu. Maafiyaa Harargeen achi wal jaarteeti maafiyaa jaartee abbaa fedhan. Osuma akka tattaaniiti irra fuulli kee kunnatti hin tollee jaanii bash rasaasaan si godhanii hallayyaa guddoota akka geessaniis darban. Arra fuulli keenatti hin torre jaanii baala nama sammuu hadoochu dhuganii qabadhu taakka ji. Achirraa hoggaa ol deebitee amma maafiyaa Harargeetiin siinjee wanni kanatti birkaa kanatti warri waljaa. Raagoo Tigreedhaa fi Amaaree kunoo namni as jalaa beeku ni jira. Tigreedhaa fi Amaaraa fi Aadam Abdishaadhaa warra wallooti isaanii wajjin dalagaa isa achitti hoggaa dhayite rabbii hun beeku siinja kasi jiraachisuus kasi jeesuus ana. Hayyee hoggaan maanta nachi birool dabarte birkaadha ijoollee maafiyaa Harargeedhaatiin wal jaare. Hogguu san birool dabarte yaa'iin guddoon tun irraa kaate ijoollee Arsii sirkaatiitu waadii dawaasirii wal jaaree hattaa mucaa Arsiidhaa tokkollee maduru ajjeesan bakka sanitti mucaa warra Baalee tokko. Waan kana nuti laal tasliis eenyuutu nama fita barboo dubartii jabsi fideetiin siqunnamsisaa dubartii tasliisitti ijoolleen Harargeedhaa gurgurtee Arabni nama 3 gudeedanii akkasitti ati araba nama 3 dubbattaa jaanii kakkabalanii tumanii nuti bishaan dhiiraa ispaarmii dhiiraa riyaaditti irraa waraabne intala saniin fidee siqunnamsiisaa bar. Kanaatu jira bar. Ilaa hanga kanatti bar nuti rabbiin ka ibidda nutti roobin Oromoo biyya hunda keessaa. Karabbiin ibidda kophaa teenyatti jawwee samiidhaa nutti roobin. Yaa obboleessa kiyyaati maal quba qabdaa nuutu Yaman keessa waan taane beekaa nuutiitu waan biyya sanitti
waan taane waan biyya san keessa taane beeyna mootummaa bitaniiti keessattuu infleeshinaa fi waar kanaa wajjin abbaa fedhan manaa dhufanii fuudhanii dallaalonni ajjeesan biyya ifii yaamanii jechuudha sababni isiidhaa mootummaa yaman waan caccabxee jirtu silaa shamarran oromoodhaa waan isaan ta'u jiran ammaan tana arkite dubbattu jechaadha nammo oromoo bar akkana fuudhaniiti mana fincaanii ishiidhaa bakka kabajaa qabdu bakka roobni nuun qabne san keessa siyaaraa dhaamsan. Jechaati dubbachaa jirtu maal sin jebeetaa tokko magaalaa Alqaayidiittillee isaanis riyaala kuma jaajuu kafalchiisanii irraa buusanii ijoollee yaasin surur. Dhiisi warra radaata laal amma jamsi waan ajaa'iba sitti ta'u ani hoggaa jooharachirraa liif seenu san silaawanni dhaan ta'ee hoggaa waaniin dubbadhu anamma waaniin dubbadhu laal aboo eenyuu kana si godhe eenyuu jatana si bayise abaluuti viidiyoodhaan sirraa waraabanii ayyantaa viidiyoo saloliin baasu ani dirree xayyaara masritti daakiraa lamanarraa bulan daakiraa 36 yamanirraa dhufe meemorii gocha kanarraa jechuudha dirree xayyaara doohatti 3 bulan dirree xayyaara meelboornitti waan gartee wanni taate bilbila kiyya qabaniiti ati gochoota kanaa kana maal jennaan waraqaa ragaadhaatiin itti harkisiise jechuudha waraqaa ragaadhaa hoggaan itti harkisiisu gochi kun gocha ambar jamsees dhufee baatii 2 guutuu warra gartee kaawunsiliingii naa qabaniiti Tan hunda gara jabeenyaa tan hunda qabaa beeki dhugatti atis gartee waanuma dandeessu gootee waan obboleessaa ilmaan namaa gartee kan akka laafatti lubbuun isaanii bineensa alaa irra gartee qaalii taate akka malee rakisha gartee namni silaa'uu rakishummaa gartee walirratti hojjetu tan hunda qaba dhugatti kun hundinuu gartee namni kun hangam takka gartee obboleeyyanuma isaatu hanga kabajan wallaalu dhugaa dubban waan gartee naa obsi tanarratti obboleessa kiyya walumaanii rakkoo tana keessa jirra nutis gartee warri dila kana gartee akka rakkoon jirtu arraan tana dhagayaa jiruu fi inumaatu gartee warri gartee hin hubatiin qaceellotti hubachuun hedduu barbaachisaadha rakkoon tuni arra eegalliidha akka gartee obboleessa keenyachaa jirutti itti aansuudhaan eenyututti aana latsi nuurishaa jirta na dhageessa obsaa gutakka afura baafadhu galatoome gutakka afura baafadhu hayyee السلام عليكم جيمس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هدو غلطة والله النباس دافي واني اوبسان جتون تو مجرو أتيسي نانو سنتورتي خيسة دبرتي واني ربي لولا خناو ميديا خنا رفي ديف حق مسكينتي فقنا وربي والبازي والله واني رمو ولرتي جوتو تانا جاني وان هماني فتاني متي بيجيت عربات انا خيسة ايجا سوما إثيوبيا خيسة كتي جبان الرقافني هنگا بيجي عربا هنگا سودي هنا رفنوتي ودوما كول شفاقر نفان جاتو حتى ان خيسة دبرتي انا اما وقا سادي دورا يمان خانت تلامي mana hidhaa kana keessatti waltumiinsa nuti yeroo jalqaba mana hidhaa ol seenu namni katti ulee nuti kun jiru yamaniin tun nurraa fagaatet akka nama ilmoolee re'ee takka waan xixiqqoo takka nooyinatti akka halaalatti ol nu hayyeesti osoo nuti osuma isaan akkasuma godhan ifumaa dura achitti nutumuu eegalanii dallaallotiin innaa waltumuu keessa hadiida kanaa fi feerroo tana wal waraanuu eegaltee jarri booda nurraa barateetu nutumuu eegalee haga rasaasan mana hidhaa keessatti nu jeesu sadarkaa isaa irraan dhugaan. Wantana wallahi waan juwaar qofarra dhiisanii miti osoo qaamni mootummaatti yaadee ilmaan hiyyeessati ilmate irratti gargaara haalan gaariidha. Dhugaa. Isin warri sagalee qabdan hedduu ulfaadha galatooma deeggarsa xiqqollee taatu juwaariifis godha mootummatti leeyya. Hedduu galatoom tole. Itti aansuudhaan eenyuun siin jaa obboleessa kiyya kan maqaan kee gartee gaa footoo orenjii qabda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyaadha? Nagaa fayyaa jirra kun akkam jirtaati?
Sirra galata Rabbii baga jiraatanii. Qalbiin oowwe malee hayyee itti fufi carraan keetii. Galatoomii carraa kanallee naa kannuu keetiif. Maatii ijoolleen kun irraa miidhamte keessaa maatii tokko. Ani baatii lama dura ilma eessuma kiyyaa gaara kanatti ajjeesanii. Gaara Suudii keessatti moo Yaman keessatti? Laa gaara Suudii keessa isaa huduuda irraa gad deebi'e. Hayyee. Hin ajjeefne osoo jaanii ji'a lama guutuu ture. Amma baatii takkaa fi guyyaa 15 dura du'een dhugaadhaa jaan. Du'ee du'aa isaallee nagarree jiraatee jiraa isaallee nagarree. Maatiin akkatti sabbartellee nagarree. Dhugaa. Namni tokko yoo fi du'ee du'aa isaa yoo agartanii sabbartaa yoo jiraatee jiraa isaallee agartanii sabbartaa. Akkasii. Namni fi inni walitti aara qabuun nama lama. Mucaa tokko Maamma Shoddee jaaniini walloodha. Kan lammaffaadhaa mucaan Harargeedha. Ijoollee. Maamma Shoddee warra isaati jetti? Ijoollee wallooti. Ijoollee wallooti, okay. Mucaan kana warra Harargeedhaati? Harargee. Hayyee. Saahiba turanii. Haya. Osuma saahibummaa saniin jiraniitiif mucaan keenya kun isaanii adda bahee jennaan walitti aaran. Arabaa hojii dalagata mucaan keenya kun. Tole. Re'eetii isaa wayii ol fidataa akkana. Jaartiillee qaba ammallee. Jaartii biyyarraa fidee. Hayyee. Akkasitti amma gizeen fi jaartiin isaadhaa garaa qabdii jaartii riyaa kanatti ol ergate. Mucaan asii gad deebi'e bilbilli isaadhaa ni dalagaa namni kaasuun jiru ni dalagaa namni kaasuun jiru ilma adeera isaatiitti jira amma waadii dawaatir jira. Akkasitti barra duursaa akkana godhanii namni akkana godhe Maamma Shoddee fi abaluu jee dubbate mucaan sun Harargeedha. Dubbiin kun maalirraa ka'e jennee jala deemnee ijoolleen akka gosaatitti akka biyyaatitti jala deemnee waan takka waan finnu dadhabne. Wanni ni fi asirratti wanni nan dubbachuu barbaadu takka yoo jiraate jechuudha. Akka namni irraa miidhametti illee akka hawaasa Itoophiyaa hawaasa Oromoo bira dabri. Suudii keessa jiraachuun hedduu ulfaate. Maaliif? Mosh nama seera hin qabne dhiisi namni seera qabu maqaa Itoophiyaatiin ganaa jiraachuun hedduu ulfaate. Maaliif? Jaarra nama beekumsa qabullee osoo ta'e namani fi biyya tanaan hidhannoo walitti qabu. Akka wallaala keenyaatitti. Wanni fi inni gadhiise biyya kana keessatti ni dalaydillee. Feetu safaaraan wajji haa jiraattu feetu haa jiraachuu baattu. Bakka kana keessatti miidhaan Oromoo wal goote hawaasa Itoophiyaa irraa dhufe biyya kana keessa jiraatu miidhaan isaan walirra buusan takkaa fi lama jaamtoo asumarratti hin goolaba dhiifamaa wajjiniin. Maaliif dubartiin fi dhiirrilleen tokko hafuun taa'u maqaa Itoophiyaatiin waan biraa miti. Warri seera qabu jechuudha. Anamma nama seera qabu. Nama hoggaa 10 dura biyya kana dhufe seeraan jechuudha. Nutuu hafuuf hin teenyu mooshuma juula itti wallabsanii jiran. Biyya kana keessatti ati miidhaan xiqqoon takka namni seera hin qabne balleessinaan warri seera qabu harka keessaa qabdanii waliin gabbaasan. Maaliif warra seera qabu kanaatu warra seera hin qabne kana mataa jala qabata. Maallaqa namni erguuf isaanii namni ni fi waan isaanii sabasabuuf isaanii namni mana kareessuuf isaanii biyya kana yoo seera hin qabaanne mana kareeffattee hin galtu. Diilli fi gaara kanaan wal fixu kun warra seera qabu mana kareesseef. Maaliif aanan hin taane namni seera hin qabne bakka takka mataa itti qabatee hin jiraatu warra seera qabu jalatti jiraachuu jiran yoo warri seera qabu kun uummata kana gadi hin baasin sun dhaabbachuuf illee hin ta'isu. Dhugaa. Akkasii goolabee galatoomaa. Galatoomii atilleen hedduu takka galatoomii.